dhaloota burjaaja'e jechuun maali? Confused generation jechuun akkamitti ilaaltu isin? Viidiyoo kanarraa guutuu isaa hubachuu dandeessu. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Confused generation. Egaa akkuma xiqqoo daawwachuudhaaf yaalletti viidiyoo kanarratti wanti arginu hanga xumuraatti yoo wal faana buunee kan ilaallu ta'e dhaloonni tokko daandii ati ofii filatte yookiin immoo daandii ofii keetii deemte yoo hin deemne ta'e dhalootuma burjaaja'e waliin burjaajoftee daandilee garaagaraa filachuu dandeessa. Haa ta'uti garuu atis karaa irra deemte yookiin immoo irra dabartu beekuun dirqama siif ta'uu qaba. Namni deemuuf hin deemne tokko jiraachuufis hin jiraatu jechuudha. Mee haala gammachuu xiqqoo takka waliin haa ilaallu. Inni dudduubbitti argine sun gammachuu waan xiqqoo qabuun gammadee jiraata. Inni immoo abbaa qabeenyaa, abbaa warshaalee hedduu, namoottan hedduu nama beeku, qabeenya bal'aa fi mana bal'aa, lafa bal'aa, konkolaataa garaagaraa kan qabu haala kanaan burjaaja'ee yeroo mataa isaa lafa kaa'ee gadda keessa jiraatu argina. Haa ta'u garuu ati jireenya akkamii filachuutu jirta? Qabeenya baay'ee qabaatteef, namoottan baay'ee, fira baay'ee qabaatteef, beekumsa hedduu qabaatteef hin burjaaja'in. Wanti kana fidu ilma namaa biraatiif quba akeekuu. Isatu balleesse, isatu balleesse, isatu balleesse, isatu balleesse osoo jennu mataa irraa hanga miilaatti wal qeequu quba walitti qabutu kana fiduu danda'a jechuudha. Hordoftoota qaalii kabajamuuf jaalatamoo miidiyaan Harboor yeroo hundaayyuu barnoota leenjii ijaarsa sammuu akkuma san immootu qeeqa garaagaraa komii garaagaraa hawaasa keessa mul'atu qabatee kan isin dhiyaatu ta'a. Kanaaf quba namatti qabuun dura an eessa jiraa ofitti qabnee of ilaallu. Jireenya kee keessatti waa lama waatiin qabaatiin gammachuu tasuma qabaachuu hin dandeessu. Inni jalqabaa ani eenyu jettee yoo of hin beekin waan qabduuf yoo hin galatoonfanne. Inni lammaffaan immootu dandeettii keetiin namatti boonu osoo hin ta'in hojiitti hiikta yoo hin ta'in. Fakkeenya mee nama kana ilaala. Daangaa bishaanii taa'ee akka nama doonii gubbaa taa'utti sammuu isaatiin guutame yookiin immoo qanani'ee jiraata. Kana jechuun durummaa waan hundaa yookiin immoo beekumsi waan hundaa yookiin immoo kennaan xumuraa waan sammuu kee keessatti yaaddu ta'a malee waan irra jirtu qofaan gammachuullee siif ta'uu hin danda'u. Jireenyaaf siif ta'uu hin danda'u. Haa ta'u garuu dhaloota burjaaja'ee hordoftee atillee nama burjaajii yoo taate akka nama dukkaana kana osoo waan isaa hin beekin dhugaa dhiistee gara dharaatti deemtu ta'a. Garaagarummaa dukkaana lamaan kanaa ilaala. Dukkaanni inni jalqabaa dukkaana maal akka ta'ee fi inni lammaffaan uummanni hiriiraan irratti dhaabbatee bitatu kun dukkaana dhugaa irraa gara dukkaana isa sobaatti goru. Suuqa dhugaa irraa gara suuqa sobaatti goru jechuudha. Haa ta'u garuu ati sobaan immoo dhugaadhaan addunyaa kanatti of beeksisaa jirta. Manni sobaan ijaarame gaafa dhugaan mul'atte diigama jedhama. Manni gogaa waraabessaan ijaarame yuusaa waraabessaatiin diigama jedha Oromoon. Haa ta'u garuu iddoo kanatti humna kee fixuu, yeroo kee gubuu, dandeettii kee miidhuu, kara deemtu wallaaltee bakkuma jirtutti fireenii qabdee humna kee qisaasessuu ta'a. Jaarsa okkolu kanaa fi gurbaa haalaan fiigaa jiru kan ilaala. Kan daandii sirrii deemu okkolullee mo'achuun isaan oolu, xumuruun isaan oolu. Kan daandii dogongoraa deemu immoo bakkuma jiru marfataa oola. Obboleessa kiyya jireenya kee keessatti filadhu. Dhaamsa jabduu isinii qaba. Dhaamsi ani isinii qabu tunillee ilmi namaa jireenya isaa keessatti wanta irraanfachuu hin qabne jechuudha. Kan qabdu hin irraanfatiin. Kan qabdu guyyaa irraanfattee wanti ati qabdu sun irraanfatame taanaan ufuma keetuu dagatta jechuudha. Waan biraatiif tattaafatta. Kan namaa irratti xiyyeeffannaa kennuu eegalta. Humna qabdu beekii tarkaanfadhu. Hanga har'aa maaliin qaba? Hanga har'aa akkam ture? Maal keessa ture? Maal irra jira? Wantootni yeroo sididan yookiin immoo si dadhabsiisan dandeettii akkamitti keessa ceehaa turte? Gaafilee garaagaraa akkasitti dhufe akkamitti keessa ceehaa turte? Gaafilee sana akkamitti mo'ataa turte? Waan qabdu waan beekteef jechuudha. Waan biraatiif miti. Tokkoo isaatiillee waan biraatiif miti. Dandeettii kee tasumaa hin irraanfatiin. Of eegi akkas hin irraanfachiifne. Wanti xixiqqooleen gufuuleen sitti ulfaachuun hammeenyi garaagaraa sitti ulfaachuun wanti ati hin yaadin sitti ulfaachuun humna keessan si irraanfachiisuu danda'an. Gonkumaa hin irraanfatiin. Gaafa humna kee irraanfatte eenyummaa kee dagatta.
uf gatta. Yeroo ati kuftee ka ol si kaasu hin jiru waan ta'eef kan qabdu hin irraanfatin. Wanta ati qabdu beekumsa irraa ta'uu danda'a, dandeettii garaagaraa ta'uu danda'a, kennama adda addaa ta'uu danda'a, hayyummaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a, mallaqa ta'uu danda'a, ilaalcha ta'uu danda'a. Namootaan hawaasa keessatti namootaan hedduu beekuu dandeessa. Yaada mo'ataa adda ta'e qabaachuu dandeessa. Waan qabdu garuu irraanfatte taanaan addunyaan tun akkasi irraanfattu hin irraanfatin. Waan qabdu immoo dhugumatti beekta taanaan jabaan akka keetiin jiru. Waan qabduun boonoo osoo hin ta'in hojjedhu, jijjiirii agarsiisi. Yeroo gaarii qabaadhaa. Harbour Inspire ture. Hiriyaa keessan dhugaa kan isin jaalatu horaa bulaa dagaagaa. Haaluma saniin TikTokii Harbour Media Network follow gochuu, share gochuu, comment irratti barreessanii namoonni hedduun commentii san kan dhufanii tuqanii commentii barreessan follow akka isin godhan isinillee immoo hunda isaanii follow akka gootan haala salphaan follow 1,000 illee isaanii olis argachuu akka dandeessan. Akkuma san immoo YouTube Harbour Media Network subscribe gochuun irraanfatinaa. Walta'iinsa Harbour Media Network itiin Harbour Inspire kan isiniif dhiyeessu ta'a sagantaa kana. Sagantaalee bashannansiisoo, barsiisoo hedduu kana booda kan qabadhee isiniif dhufu ta'a. Sagantaalee hojii garaagaraa akkuma sanitti mootu namootaan beekamtii adda addaa qaban dhiyeessuun, namootaan beekamtii garaagaraa, kennama garaagaraa, kalaqa garaagaraa qaban gara miidiyaatti fiduudhaan irraa barannee kennallee immoo akka nurraa baratan taasisu. Haaluma saniin immoo hojiilee lafa dachii irra jirru kana keessatti bifa garaagaraatiin, kennama garaagaraatiin, kalaqa garaagaraatiin hojjannee jijjiiramuu ni dandeenyu hedduu kan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a jechuudha. Horaa bulaa deebanaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Inspire Harbour irraa. Galatooma horaa bulaa deebanaa. Adaamaa miidhagduu keessa jirra. Adaamaa giddu gala bashannanaa dachee magariisoo magaalaa Sulula Qiinxamaa badhaate. Kun mana keessani, mana Harbour Media gama YouTubeetiin fi gama TikTokiin subscribe follow gochuun irraanfatinaa. Kan isinitti tole gara hiriyaa keessanii, kan isin dhibe immoo qeeqa, komii, yaada fi waan qabdan gama miidiyaalee hawaasa keenya asirratti maxxane kanaan nuun ga'uu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa yeroo gaarii qabaadhaa. Barri bara quufaaf gabbinaa isiniif haa ta'u. Leenjiiwwan garaagaraa qabannee hanga xumuraatti nu waliin ta'uu keessaniif galatooma. Horaa bulaa. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share godhaa. Harbour Inspire isin waliin jira.